keessas akkasumatti jira. Ummanni Harargeetilleen iyyatee dadhabee qabeenya isaanii ummanni Harargee nuti kan itti jiraannu akkuma Arsiin qamadiin garbuun akkuma jimmii buna jiraatu sanitti nuti illee jimaadhaan jiraannaa jechuudha. Diinagdeen uummata keenyaa jimaadha. Guyyaa keessaa lafaa kaanii jimaa kana dhaabaa jechuun dandeessan jechuudha. Dhugaan isin jaa guyyaa keessaa dhaabaa jechuun dandeessan. Kanaafuu dhimmi kuni dhimma Arsii qofa keessa jiru miti. Harargee keessas Wallagga keessas bikka hedduu Oromiyaan guutumaa guututti nagaan qabdu yoo jennee irra wayya jechuudha amma isaa kanatti. Kanaafuu yaa uummata keenya waan biraan barbaachisu mootummaa arrabsuun hin barbaachisu nuti guddannee jira masaa waa arrabsuu saa waa garagalchuu bira osoo hin ta'in saa kabajaa waa gaafachuu jira jechuudha amma gaaffiidha. Bakka salaam maatsadhaachoo koona no nagaa hin danda'u nagaa kan hin danda'u uummanni ofirraa dhorku jiru wallaahi billaahi uummata kana ni beeyna ofirraa dhorkan. Ummata humnallee qabu ofirraa dhorkuuf illee jechuudha. Isin galee yookiin duu yookiin jiraachuudha. Waan biraa takka illee hin jiru. Kanaafuu yaa ummata keenya dubbanne waggaa meeqanuma dubbanna. Takkaa callisnee hin beeynu. Numa dubbanna. Kan jijjiiramu miskiin osoo hin ta'in tujjaarumaa jijjiirama. Tujjaarumaa biillaa takkarraa lamatti gala. Tujjaaruma tiraasii takkarraa sadiitti hirkata malee nuti bikkuma san jirra kun hoyyine wallahi achuma jirra garuu gaa dirqama laal nam tokko nama hordofu hanga qabaatetti jijjiiramuun ni dhufuu baatullee boru seenaa jalaa ba'uu barbaadan akka maakiitti seenaan haati Oromoo bara akkanaa akkasi beelooytee bara akkanaa akkasitti miidiyaa osoo qabdu dubbachuu dhabde jee seenaan baay'isawee dhageeffadhaa gizeen dhugaa isin himu seenaan ka hojjete qofaa miti kan dubbatu seenaan arra mililik akka seenatti dubbatama maaliif dubbatama mililik waan gaarii hojjetee miti waan badaa hojjetee dubbatamaa jira. Seenaan nama gaarii hojjete qofaa miti ka dubbatu. Seenaan nama waan badaa godhees nama waan hin taane dalageellee hin dubbata seenaan. Gaarii qofaa fi goota qofaa miti ka seenaan dubbatu. Badallee kan gaafa uummanni miidhamu kan haati isaa muka jalatti osoo deessu muka jalatti osoo waamee qataatu muka jalatti osoo duutu sinigalee muka jalatti irkattee muka gaaddisa godhattee mana dhabdee gaafa manni isii mana qabdurraa mana rajjiisanii muka jalatti galtee bosona keessa galtee jiraattu miidiyaa nama miiliyoona meeqa osoo qabdu yoo qacallisute seenaan Oromoo si gaafatti booda jechuudha. Abbuma fedheewu seenaa jalaa bahuun teessan jechuudha. Dhugoo walitti himna. Kanaafuu an gisee hedduu usuun filadhanii beektaa callisu wallaahi waa meeqan dubbadhu jeetiin callisuu ture gis takka wanti takka isin hin callisiistu ni beektanii wantummaan takka laaltanii isin hin callisiisu. Amma waa hedduu irra callisee jira amma dheengaddallee waan deemaa ture irratti dubbanne garuu gisee laalu bakka abbootiin sunii fi haadholeen sun akka malee garaa na balleessan. Aduu san keessa akkatti hundi mataa imaamata kana akkanatti darbatanii hun akkana gizee ta'an garaa na balleessan. Dhabaataa ta'anii osoo hin ta'in qabaataa ta'aniiti osoo qabaniiti beelahan osoo qabaniiti akkasitti ta'an jechuudha. Osoo qabaniiti qabeenya isaaniirraa manca'an osoo qabaniiti akkasitti qabeenya isaanii barbadaa jechuudha badii takko malee. Qoome faraddu jala deemte kijibtuu faraddu afuuftuu jaa arkitanii ambarna dhibaabar bakka nama Oromoon waan bilisoomtuu natti fakkaatu waan jiru arkitanii garaa isaa dubbataa jira ammas jalatti kijibtuu jaa haa uummanni akkasitti beelahee kumaatamaan uummanni taa'u kijibtuu naan jala deeme.
Kanaafuu yaa uummata hunda keessanuu viidiyoo takka hojjedha sagalee ta'a dura sagalee taa'ameeti karaa furmaata biratti dabarra jechuudha. Akkasii malee osoo sagaleen ta'e maallaqa walitti guuruun maal? Waan kana namni hundi dhaga'uu qaba. Ani dhageenye ka jiru jiba si commar. Beekee ka callisee malee kan hin dhageenye jiru hin jiru. Isin galee kanaafuu wallahi wanti Oromoo takka ani faan qalbiin tuni sariiraan jiru gaafa waa'ee Oromoo dubbadhe mataa kana hunda keessa jinni na dhoyite jechuudha. Asbira amma wayin na dhaa jira, asbiras wayin na dhaa jira, ajjidduus wayin na dhaa jira jechuudha. Talakkaf kun Oromoo tanarratti kabalamee hin jiraan dhugaan isinitti hima jechuudha. በጣም itti በጥፊ በከባድ ጥፊ ነው የተመታሁት። Sinigale oso Oromo jootin asmaratti wallahi wabillahi an oso Oromo joil ke buqqifade oso Oromo joil kenti yaguddate obaleessa khaya nama guyyaa keessa gabbee waa'ee Oromoo dubbataa jiru miti nuti. Sinigale oso akka namatti taphachuu fi minniqii ta'u oso hin jeeyin heerumattis galee jechuu dhugaa walitti osuman Oromo jo oso maqaan kiyya dhiira biraatiin hin dhahamin maqaan kiyya nama biraatiin hin beekamin oso Oromo jo warabbal kaba dhugaa walitti himna bar so kunundinus wallahi ani sabakana an sila akka maakitin wallahi billahi nisninja kana amani na amana kana na naman nachu sila akka kiyatin silaan humna qabadi Oromo akka kiyatin akka yaada maakitin gaaf harargee keessaa maan dubbatini obboleessa koo dhageeffadhu na dhageeffadhu kana maan dubbatin sana maan dubbatin jechuun dandeessu waan barbaade dubbachuu mirgan qaba. Isin galee waan barbaade waa'ee Oromoo dubbachaa jira malee waa'ee gandaa dubbachaa hin jiran. Isin galee miti akkasi jechuu yaa waa'ee gandaa dubbataa hin jiru nuti waa'ee ganda keetii dubbataa hin jiran amma waa'ee ummataatiin haasawaa jira. Isin galee ummanni Arsii ummanni Harargee ummanni hundi ummanni ummatuma walii galla akkasi jechuu yaa amma dura gaafa akkasitti ummanni keenya beele osoo dhiirti meeqa jirtu ani shugguxii Oromoo jechuu aan barbicee aan baxbicee jechuu dura dhaabbadhee arrabsamee gonni jeetiin akkasitti ummata biraan laxsat jennee geessine jechuu. Isin galee akkasitti beeki yaa maaliif akka gaafa namni tokko waan takka sagalee ta'u jeej nama godhuudhaaf hin dhufina. Rakkoon asiitu yoo dhaabbatte rakkoon achitti illee hin dhaabbatte jechuudha. Yaa rakkoon bikka tokkotti gaaf seente rakkoo kana yoo balaaleffatiin boor ganda kiyyatti hin seentu jechuudha miti. Isin galee arra yoo kana hin balaaleffanne boor ummanni keenya illee lafarra aslan buqqaanii jiranii gargaarsisnee jirra ammallee buqqaa jiran jechuudha Harargee keessatti. Isin galee yoo sagalee arra waan dhufe hin balaaleffatiin boorullee nutti galti jechuudha. Abaluun akkas ta'e abaluun usuu qabaasu sirrii miti ana biratti kun ilaalcha kufaadha ana biratti. Isin galee duraanuu aanaa tana waan xiqqoof na barbaadda waan xiqqaa keessa dubbatan nama kana bakka jeej godhuu barbaadan akka giseen aan dubbadde waan ani bari waan aan dubbadde kun akka waan mootummaan dubbateetti ilaalama jechuudha. Thank you so much. An waan teessan ta'eef na qeeqxanii an waan teessan ta'eef na arrabsitanii namni nama ofii ni qeeqaa ni arrabsaa itti dubbataa rakkoon hin jiru. It's okay nuti waan xixiqqoo akkanaa ilaalaa jiru nuti amma nageenya barbaanna nageenya irratti dubbachaa jirra galee ummanni bikasanii nageenya harkatu qaba. Kun Oromiyaan guutuutti nageenya harkatu qabdi. Ummanni keenya hundi Arsii keessas Harargee keessas Wallaggaa keessas Shawaa keessas Oromoon baay'een amma keessattuu karaa Wallaggaan amata meeqaa Wallaggaan aslan dhaabbateetu hin beeku dhugaa yoo dubbanne Oromoo keessatti namni akka Wallaggatti
qaxaqaxamee fi namni akka wallagatti sagaleen isaanii dhokateen mo injiru kanallee dhugaa walitti himna jechuudha. Sinagalee dhugaa walitti himna waggaa waggaatti jechuudha qixqaxxa godhamaa jiran jechuudha. Sinagalee so hunda Oromootufu sagalee taanii nageenya irratti haa hojjennu. Oromoo wal qodu haa dhiisnu. wal deeggaruun akkuma waa deeggaruun akkuma jirtutti wal filetuun akkuma jirtutti gan mee hundi keenyaa tokko taanee yoo rabbi sudaani nageenya irratti haa hojjennu. Nageenya haa dhufu irratti haa hojjennu. Senegalee mee amma jeej wal godhuun hin barbaachisu. ولا عبلو عليه شو مربع غندي تكو رنجال هندي ميد أمال هندي ركعت عليه شو كنافو أما برت نجين هادوفو نجين دوفو مال غرو كم نتي واي نجين يا دوباتو كم يوي واي لولا دوبات nageenya nduf yo wae cabsi bukis kai lafa cabsi kala la unam jate nageenya nduf obbalesa ko dura nagiya gaafanna kalees gaafachu turre arasni gaafanna namni nagiya barbaadu ifatu qabu. Namni roob nagiya akka buuf barbaadu waa ifatu qabu. Gaafachuu qabna. Amras borus nageenya ummata keenya nageenya Oromiyaa fi Oromoo hin gaafanna jechuudha bika deemnutti. Ummanni keenya nagiya barbaade nagiya dhoobate. Okay, nagiya beelee ummanni. Namni bar nagiya akkamitti namni waa hedduu beeloo abar namni waa hedduu dhoobata abar maallaqa jireenya gaarii jireenya fooyyaa waan akkana garuu nageenyuma qofa dhaba ummanni keenya. Senegalee nagiya jechuudha. Kanaafu mootummaan keenya kabajamoon keenya Dr. Abiy Ahmed